السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت الشما هركفون داو التوتا أبدي أوروتوب. أهلا وسهلا بكم يا مرحبا يا جماعة. كالي أمته هردوت أمتك كالي سببون تبن كاشتي بقى جراتر أبو برتاجان جرتني برشار أنا مقولها جرت يو يا الشما هركفون كبجم توتا تجارة توتور دكتوتا channel abdi orotu ya galatoma duran durse warri subscribe channel abdi oro subscribe gotan luga rabbi galata kesana kam jede sini mare baye nama gammachis شكرا مسلال إذا كاميرا داسون بردي فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردف توتا أبدي أورو توب أكمل جرتا نجا جرتا يويا ببارو وفيا جنة أبدي أورو توب jadi kajirat أبدي أورو توب channel هندي كيسن سبسكرايب لايك شير قدا مجان كل المراموتي جذبه سدا أكاس مبارو وانتين كان سننجو بيتو لقوا غربتين توني نجارتي قد تاجرتي نافكار رابطة قد سكية يعني صح مثلا ورا ولو قرطة سينا ولو تجدا إسا نور توب دا قرطة سينا ولو تي كربتين قرطة فينجد أوكي قال تومي لقانا سلطة دجرا أتسن الروابط يعني ليس روابط دا أرمو داوتو تا خينا إسن باشندنسي سودف isin kulfisiisuu kan isin bohaarsuu jechuudha okay cinqiqaa tabootanii yookaan takkaabii iddoo jettanii takkaamaa jettanii maal cinqinii isati har'a kottaame isin bohaarsifna har'a keessummaa tanii lamaan gaafii deebii gaafadha gaafii isin gaafadha isin lachuu takka isin gaafadha jechuudha takka taree jechuudha taree isin gaafadha أبوانا لما نقافة دبو injajariin kudhanii bara injajariin هيا كوداني أوكي سمر راين كأصلا ما نقافة دو يه takka dhalaa durumaa balleessitee beekta. الله أكبر أبو دربون ماشي روزا وتاتي ملان تكاد على دربون ما بلسين بيه قرو دربون ماشي إشي روزا إشي روزا يو تاتي نمن أكاكيات اللي فرة ترى جنجو takka dhalaa durumaa argana jechuuti hin agarreen. بحار ربك أبو دربون ممان توني مال فكات أديبو قراتي Mbeeytu. مبيخوان Okay Nasir atoo takka dhalaa durumaa fudhattee beekta. minambi Wallahi akkawan Ethiopia waliin geet hin sobin qajeelaa. sobin jette ayyo fudhattee beekta. Oromo keessa nama sadii beekta والله تجيبا Durumaa fudhatte moo? Durumaa hin fudhatte. sobinii jettaniimi dhugaa dubbachuu jira ana karabbiin natti beeku shamarree sadii galaafadhe تجيبا والله shamarreen لا والله كوني كجبة والله لا وربي كجبة كوني كجبة hordoftoota chaanaalii abdii orootuu baan sadii to'annaa jala oolchee jiraan amana والله أنا أبوني كسدي بلزنا كم أنا نافن قبل يصل بس ديس هاي دي أماننا كذاب لا كجبة يردربو كاسي سكر جرد مرت كجب أوكي قافي لما فا هاي تكا وحتى يسكبني يا ود بهناتنا وهي دابيتا أنا كنتون بيرا دفه بيا سومالي كان أفان كنا زمبيكو بيتا بيرا دفه تنا أبو أما بيلي بيتا كمالي أنين كوني أفان بيكو مالك سكان كابو أما أولو مسيني تمان فدا جنات دكم غدي تنيات إن كرت مونا دكم كرني درجم غدي نيات تمان أكتم تاي حركة أكتم عثمان اللي كتبه مان وني جيتن أكتم يعني فاهني مال حركة ترى جديتن تاي مدي لما ملة تور تاي أكتم أنا قدي تاي كرسي مجلسين kursi jala seeneti mer jechuu kan ibete dhugata ma dhugata riyaalan qabu akka mantare ma hayya kan qabu amma achuma jala dhokadde guna yaaje amma mer jani gadi baan isaan hulan lama mo yaabo akka carraate oggu jarri hulaa tanan baahne akkana deebi'uu eegalan
Ana amma kursi majalarra dhaqeetan ergaan asii fiigee bahara dhaqe. Nyaattee. Kuni hannan jedhamu kaa? Sin qabne kaa. Sin qabne garuu? Naan qabne hannu mogaatiri waan namaati. Ta qabamtee malee akka. Okay Nasir, ati yoo takka hatte waa si qabanii? Ani moo. Ani Kuni fuulli isaa to'attuu fi hatee na qabanii jiran. Maal attoo? Anaa mucattee jaaladhe. Walii beellaman beeytanii namni biyya teenya Oromiyaa tana keessatti shamarree wayii jaaladhe yeroo san xiqqaadha. Anis guyyaa hundaa bakka isin jirtutti dhaqee barbaadaa beekta. Dhageeffadha. Waan seenaa gara nama nyaata. Dhaqee barbaada. Anaa isii barbaadaa jiru khalaas abbaan isiin arge. Abbaan isiin arge an abbaa isiin argu an akkuma asii deemen bakka isiin jirtutti isii itti dhiyaadhee salaamata fuudhuudhaaf yeroo an bira ga'u abbaan adaan arga. Gara biraatii dhufee na waliin yeroo an bira gahe ulee qabatee deema gurbaa naan jedhe. Achuma akka waan nama waan biraa fuudhuu ta'ee zooroo ofirra deebi'ee inni immoo osoo ani isitti dhiyaadhee na dhawda jechuudha. Kanaafiyyuu jaalallee xiyyarraa na rifachiise walumaa galatti inni natti beekee na qabame jechuudha. Qabamte jechuudha. Okay. Rakkoo guddaadha namni waa balleessaa uma qabamaallee. Shiggiri. Rakkoo shiggiri. Laa shiggiriin jina boo. Rakkoo shiggiri. Laala. Cinqi. Nu Oromo. Cinqiyoo. Rakkoo. Mushkilaa. Problem. Okay. No problem. Okay gaafii ammas gaafii sadaffaa. Takka isin moomagaa isin lee gaafadhachu. Hayyee. Takka irraan turtu dafee deebista. Dafee. Tokkocha. Waan tokko. Aboo kudhanuu na gaafadhu hedbaatti. Na gaafadhu. Zimbiroono. Hayyee. Na dhagaye. Waan tokkocha Dr. Abiyyi Oromoo fayyada jedhu tokko dafii na deebisa. Dr. Abiyyi waan tokkotti Oromoo fayyada jedhu. 0-0 waa takka Oromoo fayyada. Hin fayyanne? Takka Oromoo fayyada. Dhaabechu makta. Atoo waan takkatti malam sitti baay'isu. Takkatti waan Dr. Abiyyi Oromoo fayyada tokko keessa faayidaa kan hidhiti. Wanti Oromoo fayyade. Takkatti mee lamaallee miti. Ila qorataa waan. Narraa faamiga. Hin faamu. Abiyyiin Oromoo fayyaduun isaa. Takkatti malatti bisanuu takkatti bara bilisoomne san keessa jechuun yeroo bilisoomne jennee gammanne san keessa nu hunda keenyaa fayyada jennee amanne dhaabadhu. Takkatti waan akkana dalage waan dalagee lafa kaa'e wayii waan itti yaadattu. Abiyyiin maal dalage yaa jama. Dhaabi mee abaati waan nu fayyade ati bara nama rabbuun an dhiisu rabbiin argu jiraar Abiyyi waan na fayyade. Deebisaa jirtu Abiyyiin waan na fayyade takkatti hin dhabu barbaada. Takkatti Abiyyiin nan fayyadne nee bara. Nama qasoo abechuu koo dhagaye. Abiyyiin takkatti ati jettu tana na fayyadee jira. Mee maal fayyade? Takkatti inni na fayyade. Gattaa moo? Abree siin qotamtu subhaanallah. Abboom yaa dadhabne wallahi. Aboo ati namaaf dalagatta ati bikaa nutti bikaa dafe. Sa'aatii duraan gubini. Naafoo gadhaabe ati gadhaabadha koo ani zeeroo hin jedhu abadan. Abiyyiin wanti nu fayyadee jira. Bara wayyaaneen nu fixaa turte san keessatti wayyaane tana caccabsee lafa kaa'uun Abiyyiin nu fayyade. Kanuma. Fixee jira. Yalla hin jiru. Wayyaane. Hawaasni inni fixa kun hawaasni itti gaafatummaan fudhatan jettee jedhaa. Wallaahi billaahi ati matammaan keetu juntaadha. Dhaabi. Onarraa oobaa kaakiyyaa kana. Abiyyi yoo taate ana Abiyyiin jaala alaala amadaa takkatti na sandaaboo adda isiin kanaaf likii keessa galte Abiyyiin nabiidha sallallahu alaihi wasallam jette astagfirullah. Abiyyi jechuun namni itti astagfirullah lazima. Bara amma laala amma inni an dhugaa jirtu ol baasuuf malee Abiyyiin jaaladhaaf miti. Abiyyi jechuun anaaf jibbinsa badaa qabaaf garuu Abiyyiin juuntaa nurraa kaase abo juuntaa uummata kenna. Bara obboleessa kiyya ka waliin ciise ka uffadhee yookiin immoo uffata tokko akka amma nu hiriyoota taanee waliin jiraannu kanatti waliin jiraannu narraa galaafatee hari juuntaan wayyaaneen kun wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu aniin kun madaa guddaa qabaaf. Bar godina keenya keessatti bakka nanti dhaladhe keessatti guyyaa takkatti itti nama 500 fixxe wayyaaneen tun. Kana nurraa kaasuuf Abiyyi qiima galateeffadha kala. Kalas ati dhaabachumatti gaafii biraas hin gaafadhan malee takka nama wal kabajan biratti wal saamatu takka dhuuftee beeyta. Dhabi kan namni. Awoo barbaachisaa taata naamuma naan dhufu maal dhufu. Jechuun dhuufuu battu dhuufuun dhufanii bal dhuuftee qaanfattee yaani harkaa baatee qaanfattee. Laalaa aboon takkaa dhuufee qaanfadheen beeku. Maara qaanfa. Wallaahi soofti. Wallaahi takkaa qaanfadheen beeku. Aboo taa'e.
Ammoo barbaadde hordoftoota Bar amman nan dhufu. rakkoon bara amma dhufuu dandeessa. Dingata so'ate nama sun dingata harkaa baate dhufte qaanfattee beekta. Yaani namaan kabaju biratti dhugaadha. Kun akka carraa taateen harkaa ba'u hogguu kaate. Ani shawwaddeetumaan ofumaa kiyyaa lafaa kee akka nama gadi bahu jedhu dhufe. Hin qaanfanne. Takka qaanfattee hin beektu. Hin qaanfanne boo takka. Okay atillee Naasir haa ta'u. Ani Takkaana biratti dhufe. qaanfanne garuu namni bira dhufe qaanfatee hin jira. Tanamaan himin ta'e. Koy ani moo. Ta'e himi. Takka dingata yookaan nama wal kabajan biratti dhuufte qaanfattee beekta. Dura rabbii kanaati takka akkas ta'e hin beeku. Hin beeku garuu namni na biratti ta'e jira. Namni na biratti ta'e suni. Isa yala. Suudii kana keessatti biyyuma arabaa kana biyyuma keessa jiraatu kanatti namichi rifeensa naa sirreessaa beekta. Namicha daa dhuufee beekta gara gadi ba'uun dhabe. Bakka hin taa'u kanatti na cinqee. Anatu akka malee cinqamee ofirra garagalee sosocho'e. Addaa inni cinqaa kiyya kana arge asuma rifeensa narraa sirreessaa jiru bahee alatti waan geeffatee deebi'e. Akkasitti inni baay'ee qaanfate baay'ee. Bas. Sababa sanirraa baay'ee rifeensumaayyuu sirriitti naan sirreessine akka hin barbaadutti haga rifate jabeenya. Okay garuu annan jechuun hin dhufne inni sidaan hin dhufne jedhee jira. Jechuun nama biratti jechuu kiyya. Atis waan nama natti himte. Never hin jiru. Waan nama natti himte. Yoo itti daa'imaa ima oofna itti daa'imaan baantu. Iyya ani guddatte kana dhee bara fakkii namni guddatee. Yeroo ijoollummaa kennaa ta'e malee. Isinillee daawwattoota kennamee jala kanatti mee wanni kun hagam dhugaa jira lamaan irraa iyyuu mee wanti kun dhugamu soba adda baafadhaame namni akkamitti yennaan ta'an. Koomantii jalan nu Hafuura rabbii Filaan duraanuu na beektan qorataa seenaa walloo hin kijju. Neevan dhugarra dhaabbatee irra kutaamee amma hayyee Okay gaafa bira biyya kanatti takka dhalaa janaajjantee dhalaan takka dhufasin jettee guyyaa san ati zabbattee isiin dhufu heddi jettee abdii rakaattee hin siraata jirti. Wallaahi akkasittillee garuu of tottoshuullee baadhu. Mucaan takka beektee marraa janaajjane bakka ammanan dhufanaan jette yoom dhufte jee. Amma ji'a guute guyyaa sadi qofan naafe gaafa guyyaa sadii san xumuradde kottu na fuudhi jette hayyee jeen. Abba obboleessa kiyyaa lakan san hirrii minaan qabne mucattiin akka malee bareeddi beekta. Amma akka malee bareeddi mucaan sun amma mungkin koomantii jalatti garaa dhuftee barreessite. Mungkin Allahu alam. Akka malee hin bareeddi beektee irraa na qabee ture. Qashti barreessi qashti yoo inni kijibamoo ittiin. Wallahi. Hayyee. Amma hin dhufti jee eege amma guyyaa sunii darbe woo. Itti lublee intalaati ana na sobdamoo of sobaa jirtaa jee. Aranni maallaqanaan kenninee maal hin taane. Guyyuma natti buttee amma baatirraan tarre. Akkam fi dubbiin maali jee. Wallahi haguma ammaatu raatee fudhanne naan jette. Haguma amma baatii sadii. Baatii sadii haguma amma jaartii fuute kana moo. Guyyaa takka biyya kanatti jechuudha. Shamara takka wal janaajjantanii wal jaalattanii guyyaa akkaan dhufan jettee atillee guyyaa san abdiidhaan isii eegdee isiin siraafte jirti. Anamma taa jaartidha yookiin jaalalleedha jedheeni walitti dabalameen hin dhufanaan jettee narraa nafne beeyta. Dhuftee jirti jechuun muudannoon akka amma isa muudatee kun nan muudanne akka jaalannee yookiin wal janaajjannee achi booda wal shawwada muudannoon akkasii sun nan muudanne garuu hin dhufa osoo hin taane tamaani koottu yookiin wal jaalanne anaafatii gara maatiitti akkasumas ulaagaa hundaa guuttannaa waliin jennu tunniin hin dhufa osoo hin taane akkuma silaa osoo waliin galin waa'ee dhufiitii osoo waliin galin achumaan haftii wal dhiifna suni baay'ee lakkaa'ee hin fixu. طيب وصو جارة دقيقة صدوم دقيقة صدوم وارات كيلو كيس كاني وما فيت درجة يعني سلامي ما عندها لا إله إلا دقيقة صدوم قف بما فنجريت ما أرى كيلو مسام بربديس قبل دقيقة صدوم دقيقة صدوم تنافور كيلو كنا دابن بوم بما تريت بليس أتومي دقيقة صدوم وصو عارات كيلو كاني ما عندها أنا مو إيه هو عنكو سكني ما فيت دقيقة صدوم قف قفها وقنطات oromoo hunda hidhaa baasa. صوتك انت لقيت osoo takka دقيقة صدوم والله كنت انت مين والله بري هاش دقتك انا بس كانت جت الخيط ما في ده ايه أبو مبين جراني خلي ولا يا ابو خياتك كا جال لايف يا راو ملك جاتك واي يوتيوب بيك ولا لنا
Okay? Amma waan dhaamatoo qabaatte isa dhumaa daawwattoota kenna waan dhaamatoo qabaattedhaan. Hordoftoota keenya jaallatamoo kabajamoo. Kiyya osoo hin taane keenya waan nu hordoftaniif horaa bulaa ulfaadhaa sheer godhaa laayik godhaa sabiskiraayib godhaa yaalmaan Oromoo wal haa guddifnu keessattuu haala aartii kanaan wal fakkeessinee afaaniif animmoo ani ammaaf YouTube hin qabu garuu gara mee isaan irratti ilaalee yoo isin kan nu gammachiiftan taatan anilleen dhufuun kiyyan oolu garuu wanni isinii dhaamu barbaaddu aadaaf duudhaa keenya akkasuma waan hundarraa akka oromummaan keenya guddatu dagaagu bal'atuuf irratti haa hojjennu walaa gargaarru waloodhaan haa dhaabbannu kun dhaamsa qorataa wallooti isin jaaladhaa isin kabajaa ilmaan Oromoo qaqqaalii I love you so much bakka diimtuu san qofa subscribe godha maali dhungona kana ga'u Okay, atoo daawwattoota keenya waan dhaamtu qabda. yaa hordoftoota abdii oratu wallaahi akkuma dura jedhe san baay'ee galatooma chaanaalii isaa orgootanii jirtan rabbiin akkana isin walaa godhu isinillee akkana ol isin haa godhu laayikii illee gochuun irraa Aboo rabbi isin asumaanuu chaanaaliin koo nuti maal jaan beeyta asumaanuu daawwattoota keenya kana rabbiin kolaa eeggatee isin haa dhiituudhaan samii keessa ol haa yoo asii ol dhiitu wallahi kolaa isin eeggate allazama samii keessa ol yaa asumaanuu chaanaaliin koo nurtuubidha nurtuub viidiyoo babbareedaa diraamaa wayillee isin dalayinee jirra diraamaa sanitti immoo hamilee nutti horaa gara fuulduraatiif akka hojjennu diraamaan sun nama sadii hin kadalagame sun kan wushuu afaan wal cabsan akka itti boqoon dura yaate hamilee namaa kan akka hagamatti viyuu isaa baay'ee rabbiin akkan ol isin haa godhu kanaafiyyuu asumaanuu chaanaalii abdii oratuub kana sabskraayibii godha YouTube gara Oromoo ta'uu qaba mii godha rakkoo qabu godha maaf chaanaalii banadhu jettanii ni banate Sakiya mana laalafu chaanaalii banadhu jedhanii ni banate aboo ati mee akka qoy asuma jaalattuyyuu akka qorataan chaanaalii banatu namni fedhu haa banatu jedha haa banatu mee namni yoo barbaade mee haa banatudha qorataan seenaa walloo YouTube chaanaalii banatee birrii haa guuratu jedha akka kenna kana akka nuyi kanatti ganzab isiniin kenna doolaarri waan dhufterraa isiniin kenna tafaranjiiti waluma laalla wal buhaarsina birrii fudhanna dhugaa bar wal buhaarsine wal bashannansiifne nullee doolaarri aynu seena isinillee immoo nutti buhaartan akkasuma barnoota nurraa argattan waan dhumatu dhumatu fitta basaasaa fitta finished galatoomaa isin jaaladha I love you I love you daawwattoota abdii orootuuf daawwattoota ko I love you so much faranjiin si dhageetti hin caccabsina waan jira I love you so much because what's up it is okay because anyway والله كوني أزكوا بيجا كوني كوبرايتي تعافي because what's up I am crazy Dad bye bye I love you Sinjala